Abraham Birrufi waa'ee kiyya guyyoo waariyootu keessummeessaa waliin tura guyyoo yooyyaa. Akkam bagiraata barish. Ayyee baga nagaan dhufte har'aaf ajandaawwan jajjaboo baay'ee qabannee jirra. Jalqaba irratti qophii irreechaaf qeerroo fi qarreen kutaaleen hawaasa garaagaraa Oromiyaa keessatti gochaa jiran irratti naasofna. Ayyaanni irreechaa immoo karaa mootummaatiin haayijaak ta'aa akka jiru keessumaa paartii biyya bulchuun haayijaak ta'aa akka jiru biyya keessa ragaalee dokumentii fi ragaalee namoota arganneeti jirra. Sanirratti naasofna. Mootummaan naannoo Amaaraa pirezidaantii haaraa filatee jira. Pirezidaantii haaraan kun guyyuma filataman kana lafa Amaaraa humnoota Tigraayin qabaman deebinee walaba hin baafnaa jechuudhaan dhaadatanii jiranii. Suni kamaalii qaba kan jedhu irratti naasofna. Ajandaawwan gara dhumaa jiran maal fa'a? Hammalee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gareen gargaarsa namoomaa hoogganaan olaanaan guddayyaanii gargaarsa namoomaa kan uummata Tigraay biraan ga'uu qabnu dhaqqabuutti hin jiru. Kanaaf ammoo rakkoo mootummaa bira jirti jedhee jira. Guyyaatti uummata Tigraay namoota hedduun rakkoo beelaatiif saaxilamuu danda'u jiranii. Konkolaatotni gara naannoo Tigraay deeman deebuutti hin jiranii. Sababilleen sababa bobaa sababa qarshiitii fi neetwoorkii waan hin jirreef jedhee jira. Kan irra dubbanna dabalataan ammoo ilmaan Oromoo waraan kaaba keessatti hirmaachuu jiran miidhaa gargaraatiif saaxilama jiru. Viidiyoon gargaran dhaqqabe jira. Viidiyoo ijoollee Oromoo tawaraan Tigraay ristii mootummaa naannoo Amaaraa deebisuuf akkasumas bulchiisa biyya Ahmad tiksuuf gara kaaba bobbaasa waan isin kee jirti san daawwachiifna. Agdhum sagantaa keenyaan nu daawwadhaa jenna. Ayyee daawwattoota keenya xumuraatti nu waliin tura jenna. Ajandaa irreechaarraa jalqabnaa Oromiyaa fi bakkeewwan garaagaraatti warri jirtan baga dukkana gannaa keessaa baasanii booqaa birraa agartan isiniin jenna. Irreechi Finfinnee fi irreechi Hora Arsadii irreechi Guddayyoon jechaadha. Wal duraa duubaan sanbata xinnaa dhufuu fi dilbata kabajamaa. Sanaaf Finfinnee fi kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti qophiin baay'een godhamaatu jira. Hawaasa keessa dadammaqina guddaatu jira. Irreecha bara darbeerraa ka'ee uummanni xiqqii guddaa keessa waan seenan natti fakkaata. Irreechi kun immoo akka irreecha darbanii akka hin ugguramne namooti irreecha kanarratti hirmaatan lakkoofsa daangeffama lakkoofsaa yookiin baay'inaa malee akka hirmaatan warri biyya bulchanis torbaanota muraasa dura waadaa galanii turanii. Namni qophii akka akkaatti jira jechuudha. Yaa irreechi Oromoo biratti akka guddaa qaba. Irreechi jechuun waggaa guutuu dabarsite yeroo bacaqii ganna baatee booq birraa yoogeetti yeroo sun kabajama. Kuni kamaal qaba aadaa Oromoo keessatti faranjiin thanksgiving jettiin jechuun waaqayyo yookaan uumaa rabbi waan kenniteef waan horii kiyyaa bokkan uroobsiftaa anan nuu kenniteef waan midhaan facaafan nuu baaftee gootara kee nuu guutteef ulfaadhe rabbi galatooffachuuf kan godhani. Irreechi seena Oromoo keessa bakka guddaa qaba. Ayyaani guddaan Oromoo yeroo baay'ee namoonni ayyaana masqalaa kanallee kan wal bira qaban kan jiraatan malee ayyaani guddaan akka Itoophiyaatti iyyuu yoo sila firiidamii yookaan bilisummaan irratti hirmaatan riikoordii gurguddoo cabsuun baay'een namootaatiin addunyaa irratti sadarkaa olaanaa gubbaa jiru ayyaana irreechaati. Even Afrikaa keessa ayyaan guddaa yeroo jalqabaatiif namootni miiliyoon 12 dhiyaatan irratti hirmaatan ta'uusaa habar 2019 kabajame ragaaleen agarsiisu. Taatuun ayyaana irreechaa kunini waggoota baay'eef waan hedduu dabre mootota dhufan cufte ayyaana irreechaa jechuun bakka Oromoon itti wal ga'u bakka Oromoon aadaa isaatti calaqqisu bakka Oromoon seenaa isaatti matu Oromoo mata ol qabatu waan hin barbaanneef sirni mootota irra jalqabanii ayyaana irreechaa kan acuucaa turanii dhiibba gurguddoo gubbaa ture. Eega irratti ammoo bara wayyaanee keessa yeroo muraasaaf gad lakkisuuf yaananillee Oromoon yeroo sun yeroo walitti dhufu mormii gurguddoo waan dhiyeessuuf bulchitoota barree mormii kana waan hin barbaanneef ayyaana irreechaa ukkaamsutti fufanii seena keessatti ayyaana irreecha bilisummaan baay'ee kabajam guyyaa tokko sulleen 2019 yeroo jijjiiramee dhufe dhamee abdatam suni guyyaa sun irratti namoonni miiliyoon 12 dhiyaatan achirratti hirmaatanii seena dalaganii habar kana guyyoo bilisummaan uummata Oromoo gadhiisan miiliyoon 15 haga miiliyoon 20 yoo seenuu danda'anii eeganii walumaan daawwan amma dhiibbaan jiraachuu garuu dhaga'uu jira. Dargaggeessi Oromiyaadha qeerroo fi qarreen maanguddoon abbootiin gadaa qophii jajjabaa jiru miidhagina isaanii karaa miidiyaa hawaasaa suuraawwan muraasa isin agarsiifne dabalatee akkuma argaa jirtanii magaalaa Finfinnee fi bakkeewwan garaagaraatti immoo simpooziyemii mariin paanaalii abbootii gadaa fi even caasa mootummaalee keessatti argamaa hirmaataa jiru mariin paanaalii qophaa'aa jira.
magaalaa Bishooftuu fi Finfinneetti immoo konsertii irreechaa kan jedhamu artistoota Oromoo jajjaboo kan irratti hirmaatan kabaanarii irraa argitan qophaa'aa jira. Irreecha ilaalchisee dhaloonni kun hedduu dammaqinaan kabajuudhaaf jila guddaa kana ulfina guddaadhaan dabarsuudhaaf qophii addaatti jira. Haa ta'uti karaa mootummaa immoo ammallee dhiibbaan akka jirtu dhagaa'aati jirra. Inna darbe sagantaa irreechaa kanaaf qophiin gaafa godhamu jalqabamu irreechi baranaa paartii biltsiginnaa Oromiyaatiin akka hoogganamu dookumentii karaa mootummaarraa nu dhaqqabe bu'uura godhachuudhaan isinitti odeessinee ture daawwattoota keenya. Ammas kutaalee Oromiyaa garaagaraatti irreechi kun akka gufatu dargaggoonni qophii irreechaatti jiran hidhaadhaaf saaxilamaatti jiru. Bakkeewwan garaagaraatti immoo galmee malee gara irreechaan deemtan kan jiru dhagaa jirra jechuudha. Kun maaliif ta'ee yoo nabraami wanni kun ragaa uummata Oromoo argee ragaa uummata Oromoo kan biraa qaam amanama PPK jiru yookaan sirni bulchuu keessa hojjechaa turu keessa qondaaltoti mootummaa ragaa ba'anii jiranii uummata Oromoo akka walitti dhufu hin sodaatan. Mootummaan kun hin sodaata jechuun waadaa uummata Oromooti gal waan hin guutiniif waadaa uummata Oromoo irra fudhatu waan nyaateef mootummaa hattuu waan taateef hattuu yookaan murni shiftaa waan taateef murni shiftaa kun konfidensi hin qabu jechuudha. Oromoo walitti dhufu nu mormaa qiyaaman obbuusaa masaara mootummaallee seenuu danda'a waan jedhaniif ayyaana irreecha gufachiisuuf ukkaamsuuf yookaan tuttuqa adda addaa irratti tolchuuf yaalii gurguddaa tolchuu jiran odeeffannoo qabna. Yaali sun keessa tokko biltsiginnaan baranallee jaalatteeti miti baay'ee ayyaana irreecha keeyyamtu waan kan jal sararree uummata Oromootti mu barbaan jaalattee adoon ta'in ayyaana irreecha 2020 ukkaamsu siitiif dhiibba hir'a qabda gartee jechuudha. Uummata Oromoo bira onne Oromoota keessa guutuma guutuu jechuudha. Guutuma guutuu kabaate ayyaana irreecha 2020 ugguru isheetii wal qabateeti ayyaana irreecha baran ugguru akka hin dandeenyu battee jirti jechuun qawween ugguru wanni jetti wataaddarii akka 2019 ukkaamsisuunis haayya dhumate haa waraan Tigraay irra biizii ta'ee jira. Amma waraana illee ukkaamsuuf humni guddoo gaafata ittiin tolu lamaffaa immoo uummata bira kireeditii dhabdi sun ijaarrachuuf gammaaf diin kutanne kanaaf amma fafakkeessatti mootummaan hundeessuu jirti miti mootummaa maanii haaraan qabdu oppidiyoon kosii waan taateef kosii keessa haaraan hin jirtu. Amma immoo maal goota sistemaatikaalii ayyaana irreecha kan awwaaluuf sochiin ta'uu jirti dookumentooti gargara hapiippi keessa nu dhaqqabdin jirani dookumentooti kun maal agarsiisuu jirani garee foollee abbootii gadaa maal jedhanii murnaan sistemaatikaalii ayyaan kan ukkaamsuuf waan gargaraa jiranii ammallee warniingi gargara karaa waajjira kominikeeshiniitiin karaa miidiyaa isaaniitiin gad ba'anii ayyaana irreecha gaafa dhuftan kan qabadhaa koota kan qabatan hin dhufna kan qabadhaa koota baay'ee ayyaana irreecha jechuun falaasa Oromooti fala soosho kaalchiraal poolitikaal maanii festivaal jechuun dandeenya jechuudha. Festivaal akkana kan gubbaatti namni waan itti tolte siyaasaa angamantaa aadaa isaa jaalala waan barbaadu cufachi keessa rifleekt godhu mirga guutuu qabaa jechuudha. Ayyaana irreecha gaaf dhuftu uffata keeyyattee dhuftu sin murteeffata. Alaabaa qabattee dhuftu sin murteeffata. Waan achirra dhufte dubbat sin murteeffata. Waan achirra godhuu qab sin murteeffata. Hatolchuun qaban jedhan maanii jeequmsa akka keesseenuu dhabu jeequmsa akka jechuun in essence wanni qabatanii dhumna ayyaana irreecha gubbaatti waan miidhaa dhaqqabsiisa. Bombii uummata nagaa bira qabatteen dhuftu qawwee qabatteen dhuftu waan sun dabartu waan aadaa kan kee calaqqisa waan seena kan kee agarsiisa cuf guutuma guutuu qabattee dhufu mirga guutuu qabda jechuudha. PP waan sodaatuuf waan hollatuuf kan amma wanni si waan barbaachisan ta'an qabatanii dhufinaan keessa tokko uummata Oromoo dhufin beekama alaabaa Oromoo alaabaa abaa'oo kan alaabaan abaa'oo baay'ee alaabaa abaa'oo qofa ta'an alaabaa Oromoo waan ta'eef faajii Oromoo waan ta'eef faajii sun alaan arguun feetu jechuudha. Faajii sun ilaan arguun feetu ijoolleen Mallas Zeenaayii tun sun ilaan arguu waan hin barbaannee fi doorsisi gara jiraachuu danda'a uummata Oromoo kan dhaga'uun qabu confidently waan fedhi sirbee waan fedhi weeddisee akka fedhi dhiichisee guyyaa sun nagaa fi tasgabbii naannoo isaa kabajate akkuma barkum 2019 tol seena guddaa galmeessuu qab jedhee yaadan. Irreecha ilaalchisee qophii karaa paartii biltsiginnaa godhamaa jiru sanada isaan irratti mari'ataa jiran argaan ture koree mobilaayizeeshinii jedhanii koree kaka'umsa irreecha jedhanii akka waan namni ati kaka'umsa uumtee irreecha dhufu fakkeessanii sagantaa akkasii qopheessanii turanii koree kana keessa eenyutu jiraadha amma gaafii guddaa kan ka'uu malu itti gaafatamaan paartii badhaadhinaan jira itti gaafatamaan damee siyaasaa itti gaafatamaan damee ijaarsaa hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii akkas jedhee itti tuufa silaa irreecha ka hoogganuu qabu Abbaa Gadaati. Abbaa Gadaat kaanee caasaa mootummaa keessa ka barbaachisoo jiraate biiroo aadaa fi turizimii.
wannumti paartii irreecha keessa galchuuf maayidha ka jedhu gaafii guddaan ka biraa immoo Oromiyaa keessa ka dhagaa jiru Arsii keessa Harargee keessa akkanumallee Shawaa fi godinaalee giddugaleessa Oromiyaa kana keessa ka dhagaa jiru galmeedhaan koottaa galmee hin galmooftaa tari dargaggeessi irreecha galmaa foodhu yoo dhufellee hin hidhama beektaa warri galmeedhaan dhufanii akkaataa isaan jedhanitti hin deemne immoo maqaa shanii jedhu akkasii kennan akkas dhaga'ee jira kun dhiibbaa irreecha irra godhamaa jirudha sobaniiti irreechi bilisadha lakkoofsa namaa osoo hin daangessin akka kabajamu jedhanii labsan malee ammallee dhiibbaan irreecha keessa akka jirtu irreechi jila mootummaa ta'ee akka jiru argaa jirra. Irreechi jila mootummaa ta'uu danda'u ta'ullee hin qabu tan jal sararreemuu barbaanna. Fakkeenyaaf irreechi kana irratti hoogganaan dur deemee waan kana jaju hooggana paartii biltsiginnaatiin hin jette Fiqaaduu Tasammaa paartii biltsiginnaa jechuun Fiqaaduu Tasammaa jechuun nam qurxummii balleessuuf galaan gogsuu qabnaadha. Galaan inni gogsuu qabsuun eenyu uummata Oromooti jechuudha. Namni kun nam waraan uummata Oromoo irra labse diin uummata Oromoo ta'uu biltsiginnaan ifa waggaa sadiin agarsiifte jechuudha. Oromoon aadaa tokko qaba. Aadaa Oromoo keessatti guddifachaa yookaan nama gosa dhibirra fuudhee sitti dhufeyyuu qaam kan kee godhadha. Irreecha Oromoo jechuun jaarsa jaartiin diqqaa guddaan awwaniif ijoolleen naafa bal'aan aduu addaan hin qoodamne mirgi guutuun kennameef jiraachuu laftaa. Irreecha kan irratti eenyulleen dhalli nama qofaa mitiyyuu horiin dhalli nama bakka buulleen irreechi sun irratti argamuuf mirgi guutuu qabaa jechuudha. Fardeen Oromootu argamuuf mirgi guutuu qaban. Kanaafuu irreecha tokkummaa Oromoo irratti seerii aadaa safuun Oromoo eeyyamte kana paartii biltsiginnaa tokkanachuun paartii biltsiginnaa jechuun uummata Oromoo keessa qaam guutuun ta'in qaam gimmaasha jechuudha. Qaam gimmaasha akka maqaa Oromoo eegimatti maqaa Oromummaa isaanii guddoo wanni jedhu Oromummaa jechuun taanee argamu malee achi dhaladha achi guddadhee miti Oromiyaa keessa dhalattee Oromiyaa irraa midhaan nyaattee maqaa Oromootiin ijjeessuu dandeetti akka qaama Oromoo tokko biltsiginnaan hirmaachuuf mirga guutuu qabdu waan sun dabarte biltsiginnaan ayyaana Oromoo hoogganuuf humnallee hin qabdu aamileellee hin qabdu beekumsallee hin qabdu dandeettiillee hin qabdu namummaa yookaan qulqullummaa ayyaana Oromoo dul deemtullee waan hin qabneefi fudhatama hin qabu uummata Oromoo amqeerroo Oromootti immoo jirra warri nu daawwachuu jirtan ayyaana irreecha kabarana ayyaan xiqqii ta'uu qabaa jechuudha barkum 2020 ayyaan Oromoo ukkaamsanii garte ayyaan Oromoo ukkaamsanii namoota kaadiree 500tiin kabajanii jechuudha tuttuqanii nu laalan gaafa sobsaan dabarsine uummati Oromoo reakshiiniin isaa uummati gizee inni lol callatu tan gizee inni callis dhiibbanni qabaatu waan beeknuufi baran dhiibba sun sodaatee seensiftee jechuudha uummati Oromoo waan barbaadi achi ba'e abba fedhe faarsee abba fedhe abaaree kan jeen nagaan ayyaan isa kabajatee galuu qabennaa jechuudha. Horeen PP walitti qabdi sun gaachan sirna faqa godhatanii horee walitti qaban sun gar waraana hergatanii garte lafin buutin ate gibeessi ta'etanii itti baaftan ergaa namni hedduu dhumachuu jira ayyaan Oromoo keessa immoo guddoo harkiin galfatina annaan kanaan wal qabate magaalaa Finfinnee keessa baay'ina rootu babbaan tokko jira sun irra dubbannee keessa baana. Irreechi of kaleen amma caasan mootummaa maal akka miidhamu na dhiba beektaa amma PP'n tuni mootummaa sobaallee haa taatu mootummaa Oromoo bakka buutee Finfinnee keessa jirtudha. Uummanni Oromoo gamtaan bahee miidhagee bareedinni Oromoo magaalaa keessatti mul'ate maal jetti da'oo akka Oromoon PP'n Oromiyaa tuniyyuu gaaddis jabaa akka qabdutti understand gochuu qabdi malee maaliif Oromoo bareedina Oromoo baay'ina Oromoo baay'atee dhufee miidhagee dhufee magaalaa keessatti mul'achuu akka yaaddootti lakkoofsi ka jedhu yeroo baay'ee kan gaafii natti ta'u wamaraafuu uummanni keenya ayyaanni kun ayyaana keessan ayyaana dargaggeessaa ayyaana jaartii ayyaana manguddoo ayyaana dardaraa ka fayyaa ka dhukkubsataa maraati even Oromoo qofa osoo hin taane saboonni biyya sanii ka irreecha kanatti naafan beektaa miidhagina isaa nageenya isaatti jilli amma kanaan jiru Itoophiyaa keessa miti Afrikaa keessa feestivalli guddeeyyan amma kanaan jiru so kanarratti hirmaadhaa bareeduma keessan addunyaatti agarsiisa wanni siyaasaa yeroo hundumaa waan Oromoo irraa nafne haga Oromoon bilisoomutti haga Oromoon biyya isaa dhuunfatutti dubbiin siyaasaa dubbiin Oromoo ija shakkii laaluudha impaayera Itoophiyaa keessatti bara baraanuu numatti fufaa isin eenyummaa keessan qabadhaati bareeduma keessanii magaalaa keessatti argamaati jila kanarratti hirmaadha waan dansa kaafte waan sanarra yaati dara PP yeroo hedduu ayyaana Oromoo kunini ayyaanuma Oromoo eegedha yoo Oromoo bakka buutu maaliif sodaatti hatette filosoo PP keessatti Dr. Milkeessa Midhaaksaa gaafiif deebiin waliin tolchirratti waan hedduuf godhu yaale maal seeta PPni tadiqquma Oromoo goomtullee saati amma ayyaan Oromoo jechuu sodaattee jirtu amma ayyaan kan keessatti suuraalee tokko bamaxxasuu jiranii suuraa irreechaa wal qabat kan maal jedhani ayyaani irreechaa ayyaan Itoophiyaanotaati jedhan
Yes, Oromoon Itoophiyaa keessa ta'u qaam Itoophiyaa keessa qaam guddicha. Yoo ayyaani Oromoo ayyaani Itoophiyaanota ta'e moototi Itoophiyaa waggoota 150 ayyaan Oromoo kan mawkaamsan. Maqa falfaltuu rukaanii, maqa jinnii rukaanii, Oromoo walitti qabamuu dhowwanii garte PP yookaan opiniyoon ammaan tana hattuu nam sobuu jirtuun ayyaan qulqullicha kan irratti Oromoo 500 boollan naxxeen ijjeesisifne stampage wayyaaneef dhagara taate ijjeesisisan turre. Agarte yoo ayyaan Itoophiyaa taat Oromoon ardhaa Itoophiyaa ardhaa miti Itoophiyaa taat Oromoon Itoophiyaa baanan inni ijaarti. Itoophiyaa Oromoo bakkin bu'uun garuu Oromoon fudhachuun qabu. Absolutely ayyaan irreechaa jalqaba ayyaan Oromooti. Ittaana ayyaan Itoophiyaa ta'uu danda'a. Oromoo fi Itoophiyaa jidduu maaltu jira? Garaagarummaa jira. Oromoon saba. Itoophiyaan immoo ideoloojii jedhe Dr. Gammachuu Magarsaa. Ideoloojii jechuun isaa uummata Itoophiyaa yoo dhankaan Itoophiyaans jedhan. Itoophiyaans. Itoophiyaa jechuun ideoloojii. Itoophiyaans jechuun walitti fidaa jechuudha. Ugaanda dhattee Ugaandaan sin jettu. Ugaandaan itti malee Ugaandiyaan sin jettu. You see kanaafuu Itoophiyaanii tamililik faan ijaaran taa sab tokko ol kaaftee sab tokko gabbuuf sab tokko harka kuttee sab tokko harka isaa qabdee guddiftatu hin taane Itoophiyaa wal nu qixeessituu ka jiraatu taate ayyaani Oromoon Itoophiyaa guutuyyuu harka olaanaa parsantii 60 uummata Itoophiyaa Oromoo waan taateef ayyaani kun ayyaana Oromooti. Itoophiyaanoti dhibiyyoon ijaalatti aadateen kabajjee alaabaa Oromoo bakka bu'u qabattee dhuftee kan waliin kabajju dhibirran qabnu buleeyyan ta'e eentu uummata Itoophiyaa jibbu Oromoon nammata bitta qamadii qixxaa dinnichi sindee waa warri nyaatu gaalaloon irreen cuftinu nu sooruu jira miti Oromoon sooruu jira. Ayyaanni irreechi ayyaana Itoophiyaati. Of course Itoophiyaan biyya aadaa diversity qabdu aadaa Oromoo dabalatee aadaa guddicha Oromoo dabalatee yoo akkana yaadan ta'e irreechi feestivaala guddaa kan namni miiliyoona irratti hirmaatu maaliif guyyaa kaalendarii isaa hin cufne fakkeenya. Ayaan Itoophiyaa. Yoo ayaan Itoophiyaa. This is big question. Yeah. Amma damaraan stadiumii masqala dawaayitti kabajamu. Akkan. Most probably nama miliyoona tokko gadi miliyoona 3 waggaa 2 dura 2019 kan hirmaate akka ati jette. Ummata lakkoofsan caala miidhaginaan illee san caala. Ummanni kutaa akka akkaate irratti hirmaata. Akka. Masqala damaraa masqalaa irratti hirmaatu Finfinnee fi naannoo ishee. Akka. Bakki akka adda addaatti kabajamallee. Akka. Irreechi kun ayyaana Itoophiyaati eega jedhamee feestivaalii guddaan hamma kana gahu Afrikaa keessatti maqaa guddaa qabu. Akkaan. Ayyaana Itoophiyaa eega ta'e guyyaa kaalendarii irreechitti kabajamu kaalendarii Itoophiyaa keessatti maarkii godhanii gaafii midhadduun kaatitan kan kaasu barbaadelleen tanu ayyaani kun yoo ayyaana Oromoo taati yoo ayyaana Itoophiyaanota taati inni dhageettaa miti Oromoon uummata guddichuuf danda'a lakkoofsaan guddaa maaniin guddaa waan cufaan guddaa afaanuuf danda'a qaba baga ayyaan Oromoota baga ayyaan Itoophiyaa geettan jedhanii afaan Oromootiin barreessu maaliif dadhaban lammeessoo ayyaan Itoophiyaanota jechuun kunini wata kusitti madagaya yoo positive iftan witan Itoophiyaana wutu mormanne paaspoortiin teen Itoophiyaa lamiin teen Itoophiyaa maqumsuriin himamnetan Itoophiyaa dhiibamnullee miidhamnullee nu Itoophiyaa lamuun Itoophiyaati garuu ayyaan Itoophiyaanota jechuun kunimi filosoofiyaa biyya Ahmad Daniel Kibratfa waliin ta'e kaadire opdio beeloftus jalo riittanaaf gaddarbe jechuudha ammaan achi Oromoon jedhina isan diqqeessa gandatti hin galinaa dhan ta'anitti Adaanech Abeebee fa lubbuu naqe jaartii namwaan dhibii gootiin qabdan misiilleeni lunkaan la Itoophiyaa baal irreecha Itoophiyaa baal no jettan maqa Oromoo sun yaamuu sodaatti jechuudha warri kolkolleen akkana saballeen ta'uufilleen ta'u Oromoon gaafii ofii dhuga loluuf akka fiixaan hin baasin duubatti hin deebi'u jechuudha kan qaamni ukkaamsin jiru rabbiin ayyaanichaan nu gennaa achumarra wal argina. Ayyaana irreechaa gaarii isiniin jenna warri kutaa adda addaatti irreeffattan irreecha Finfinnee fi Aarsadii dabalatee of kalaa milkaa isiniin jenna irreechis irreecha nagaa kan milkii akka ta'u hawwii qabna gara ajandaa ittaanutti dabarra. Ajandaan ittaanu guyyaa nu odeessa kana odeessinu kutaalee Itoophiyaa garaagaraatti filannoo gaggeeffamaa jira. Naannoo Sumaalee naannoo Hararii keessatti filannoon deemaati jira. Waa'ee filannoo kana gabaabsinee odeeffannoo kennuu barbaada. Filannoo maqaa kana isaanii waan jaalataniif malee filannoo chuun daddee nu hirannoo filannoo Itoophiyaa jecha kan gidduu fayyadamee dhiifam nu godha. Filannoon Itoophiyaa marsa filannoo tokko seenaa keessa filannoo Itoophiyaa tan tawayyaanee tasobata alla agarta dhalataa illee ayyuu agarre filannoo waggaa tokko guutuuf deemte seenaa keessatti arguu jira. Filannoo bulchiis tokko filan kan mootii tokko filan filannoo waggaa guutuuf deemte arguu jira itis miraakil mootummaa yanjifatee qaam filan hin beennu amsuu malee keessa paartileen qar dorgomuu jirta fakkeessaaf waltina kan izeemaa fi paartii Suumaleetii fi innaatidhaan takka warri sulleen kura waan tokkollee dhabe PP cufin guurratti keessa bahe PP kophaa
arda maal teeta qarxaa kaardii uummata kaguuran sun PP'n uummata irraa walitti qabattee ittiin fakkeessuu jirti jechuudha. Isinoo filannoo. Kun filannoo naannoo Sumaalee filannoo Hararii keessatti gaggeeffamaa jirudha. Filannoo kana cimatti immoo gara kibba lixa Itoophiyaatti rifereendamiin gaggeeffamaatti jira. Rifereendamiin kun rifereendamii uummata Sidaamaa taanee isa lammaffaa erga mootummaan Abiy Ahmed dhufe. Godinaalee shanii fi aanaan adda special waradaa kan jedhan tokko rifereendamii naannoo ta'uudha gaggeessaati jira. Kuni warri bilchiginnaa kun yeroo tokko bilchiginnaan sirna federaalawaa dhugoomsuudhaa fi ummatoonni hiree ofii murteeffachuudhaaf sagalee kennaa jiran jettee kan ittiin sobdu tokko naannoo ta'uu suddee uummata Sidaamaaf umman Sidaamaa argatee fi waan akka kana. Bilchiginnaani gochi isin hojjechuu jirtu gochi daa'ima politika daa'ima siyaasaan sun siyaasa Machiavelli kalee oduu keessa qoree ture namichi Machiavelliidhaan tokko jira Niccolo Machiavelli nami taaliiti namichi maraata garuu diktaatoroota Afrikaatiin cufte kitaaba isaa dubbiftee apply goot akka baaybiliitti Abiy Ahmed kitaaba sullee waan dubbisin se'u yaa'u nam dubbisetti ittiin fakkaata namum sun irra fudhatee apply tolchuu jira politika daa'imaati dhugaa qaba warri kunini mirgo iree ofii murteeffachuuni waan bareeddu uummati kun uummati sabaaf sablammootaaf uummatoota kibbadhaan gosa uummata 56 walitti naannoo tokkee waliin bula Sidaama dhiyootan irra buqqee uummati kun baay'inaan bal'aa laftilleen Oromiyaa fagoo baatullee bal'aa uummata kan mirga walabummaa ofiin of bulchuu kennaniif dhibin qaban garuu Khamaliif tolchuu jira warra armaan dur diqqaadhi guddadhi wayyaanee mirga ofiin of bulchuu kenniteef kanneen akka Oromoo kanneen akka Tigree kanneen akka Sumalee kaanii tiriit waan taateef warra kan ukkaamsanii warra didiqqoo mufiduu hin dandeenyuun beeta wayyaanuma irra faalla ta'uu fi diraama Abiy Ahmed kuuku godhu diraama daa'ima diraama namni hin baratini diraama barata kutaa torbaati jechuudha. Filannoo Itoophiyaatti ammoo sii deebi'ee filannoo yeroo baay'ee jechuun hajjallaa inni fitanna Abiy Ahmed mootii ammaan tan jaagam jisadii moo jaafur. Omuun jijjiiraman amma filannoodhanii gana bitan malee waggaa tokkollee hinduu filannoon dhibiillee hin jirti. Maal baran jara waan akka magaa akka wisaanitti gara Tigraayitti filannoon gaggeeffamaami. Dubbii keenya irratti baay'ee amma mootummaan federaalaa iftaan hundaa'an guyyaa muraasa booda naannoo Sumaaleetti tarra filannoon jira. Akkamiin hirmaatama sagaleen dhaqqaba kan jedhu ka iskeejilii yookiin sagantaa boordii filannootu murteessaa. Haa ta'uti garuu mootummaan kun mootummaa guutuu akka hin taane hanquu mootummaa okkola. Okkola qofaame Abrahaam mootummaa ta'uu fi kiraateeriyaan guutan murni shiftaa murni duriyyee walitti dhufe mootummaa jaarraa jedhee garuu ani wanni kun nam tokko maal jedhee bulchiisa Abiy Ahmed kan seena Afrikaa keessatti bar tokko barattoota ittiin barattee jedhanii haasan seena Afrikaa keessatti xuru mammaara yoonaal jedhanii beektaa namni qaqallaan uqqataa wayoo ni duu namichi tokkotti maqaa isaan dhoofnu piraayiveesii isaati kiiloogiraam 16 gaanja nyaata naani hiriyootisa qabattee fidde namichi popular musician achi qabatanii dhufanii namichi kana akka saayinsistoota irratti wanni goot kenninannaan kabaji isaatiif jecha hin fudhannu jedhanii didan jechuu Abiy Ahmed siyaasa Afrikaa tan keessatti gochi inni dalag saayinsii mambarnoota saayinsii siyaasaa keessatti fakkeenya ajaa'iba nu ta'uu danda'a jechuu filannoo ammaatti tolte diqqaatti guddadhi filannoon armaan durbeen dhugataati sobtaate garee wayii bal'inaan dhufte dorgomte sanduuqii afurishan sanduuqa afuran shun beekura irra hardii waatan irra saaman malee independently korojoo dhaabanii fi abaawofaa kaa'een kaafaawofaa yaadigifaa maanii fedhanii dhaabanii namuu kee buusee fidan khabarana kan ammoo maal godhanii sanduuq tokko jira sanduuqi tokkochi kabilchiginnaam naannoo Sumalee tarfila oolan naannoo Sumalee jechuun naannoo Itoophiyaa Amaaraa fi Oromiyaa taasiste baay'inni uummataatiin Tigreeni bal'inaaf maani sadaffaa gubbaa jirti. Paartii agas geetti keessatti kura barcuma gami kee buusan barcuma bilchiginnaa qofa kee buusan Oromiyaa gan geetti uummata miiliyoona 60 paartii tokko callaa fila turanii jechuudha. Paartii tokko callaa fila amtaan filannoo naan jetti filannoo jechuun danda'an hirannoo ukkaamsaa sirni diktaatarshippiin duriyyee uummatatti hojjetu waan taateef filannoon jedhanii fudhatama hin qabdu riiferendamiin sullee fakkeessumaa fi walumaan laalla feedback isii dhumirratti. Ajandaa filannoo asuma gabaabsinee filannoo fi riiferendamii kibba lixa Itoophiyaadha gara naannoo Amaaraatti ceenaa naannoleen filannoo bilchiginnaa kana booda naannoleen tokko tokko mootummaa pseudo government jechuudha mootummaa fakkeessaa mootummaa sobaa hundeessaa jiru. Kanneen keessaa ka Dirree Dawaa ka Finfinnee ka Oromiyaa ka Sidaamaa tibbana Sidaamaa fa'aa deemaa jira har'a ammoo mootummaa naannoo Amaaraa mana maree yookiin caffeen naannichaa taa'ee pireezidantii haaraa nama kana filatee jira namni kuni
Dr. Iliqaal Kaffalaa jedhama nama Gojjam jedhanii biiroo barnoota naannichaa hoogganee jira. Pireezidantii Ittaanaa Yuunivarsiitii Dabra Maarqos ture, pireezidantii illee ta'ee jira. Har'a immoo bulchaa naannoo Amaaraa ta'ee jira. Yaa xiqqoo tokko keessumaa politika Itoophiyaa kan maanta biltsiginaan hordofte keessa naannoon xiqqoo tokko goomitta qabdi yookaan bilisummaa qabdi jedhanii ergu naannoo Amaaraa tana. Maaliif yoo jettanii gareen Baardaar jettu tunini Abiy Ahmed harka galfatte aggressive waan inni tolchallee diduu fi akkasiin umnallee qabdu yeroo gargaraa daddagaa turre odeeffannoo qabnu haqondaalii horkan kee jiru milkeessa kaasuu dandeenya garee gargaraa illee odeeffannoo qabnu dhugaan tuni mul'ata. Kanaafuu kanarra maaltu mul'ata naannolee Itoophiyaa hagamma mootummaa jaarrannee jettu bulchiinsa magaalaa Finfinnee dabalatee warruma biyyi duraan achi keeyyate nominaal ijoollee isaa taakshi Shimallis Abdiisaa namichi jakkeetti baachaa fitur Adaanech Abeebee jaartiin achi keeyyate adaraan achi keeyyate baay'ee adaraan Finfinnee gubbataayii Finfinnee ammoo nam dhibiitti exploit godha lafa Oromoo Amaara gurgureedhaan ajaajitti kennan achi gubbaa kaan malee they are little very powerless people garuu Amaara kun maal wanni isa agarsiisa aganyoo tashaagar warri ofirra kaasee nam dhibiin bakka buufatee jechuudha armirraa wanni xiqqoo tokko goomitaan agartu naannoon Amaaraa politika Itoophiyaa dominance godhuun isaa obvious because naannoo cuuf dhaqee weeraruu jira miti autonomii hin qaba aga ta'e hiree ofii murteeffachuu hin danda'a naannoo sanarra darbee waraana waamamni akka Itoophiyaatti nu dhaqqabaa jedhee aganyoo tashaagaree uummata Itoophiyaa maraani beeyte haqana paawar kitateedhee naannoleen Itoophiyaa marti Amaaraaf duuluu qabdan jedhee dhaadataa ture aganyoo tashaagar namni kun screenshot sana nu baasii waa'ee mootummaa naannoo Amaaraa mootummaan kun mootummaa waraanaati. Screenshot kanarratti maal jedha mootummaa haaraan hundaa'e kun pireezidantiin haaraan hundaa'e kun lafa Amaaraa ka shororkeessitoota Tigraay weeraramte ammayyuu bilisa baafna hin turre. Kana ramaa lubatta waraanni naannoo Amaaraa caffee yookiin mana marii haaraa kanaan illee labsamee jira waraanni itti fufa jedhu agarsiisee jira. Anam wannan reefu jedhu kunini atille yaad khiwaan deegarteef waan dhugana fakkaata aganyoo tashaagar waraana kitat duula maartii Tigree waliin godhuu jirtu uummata Itoophiyaa guutuu ufitti yaame mobilize abi mootummaa federaalaa waliin tolche waliin lola ture jechuudha waraan sun irratti milkoomne because waraan sun irratti uummata yoo loltoota maal addunyaa achise dabalataan ammoo uummata walloo guutuu gaaga'u jira jechuudha kanaafuu feelari sunii fangorra darban jedha yaada amma bulchiisi naannoo Amaara hungareen Amaara taa'ee pakkee jirtu amma kan biltsiginaa jijjiiramtu tuni Abiy Ahmed iyyuu sodaa tokko malee angorra se qaamne takka sodaachisa jirtu ragaa qabnaa jechuudha kanaafuu maal taate Abiy nama biyyi gubbarra shoomata Abiy namni jaalatu warroota akka fuuzoo akka aganyoo tashaagarson fuuzoo jechuun maal jechuudha doqni wayi nama akkasii achi keeyyachuu barbaada garuu warri kun maal tagareen Amaaratu maal jetti olaantummaa fideeffachuuf murteeffattee jirti suniif gatii baafne lafteen tanurra fudhatachuuf hin deebimna kabaja Amaaraa deebimna itti waan amantuu fi namichi suni akka warri barbaadutti waraan bobbaasee dhiibbaa uumuu waan hin danda'aniif aangoorra darbite jechuudha kun jalqab kadhuuf duri mootummoota Itoophiyaa kan bara wayyaanee kaburutu alnami dhammaanii godhan suniif mootummaan dhufchufti fakkeessumaaf dharta akka limaataawii diimokiraasaawweedhaan am diimokiraasii maqaan dhaan Itoophiyaa keessatti limaati maqaan dhaan bulchaan shoomam jalqaba dhufu waraan qe'ama buusa in barbadeessa biyya nyaachisa amma dosla Tigree tan fadaftee fitte biyyollaa dabarte gamurni kun ana akka sadee shaka Suudaan illee barbadeessina Keeniyaa illee barbadeessina achi kun Ugaandaa illee dandaa jechuun isiin ooltu jechuudha sirni kun sirni finxaaleessi hamaan Itoophiyaa keessa dhalat garee Amaara tanaanii jechuudha gareen akkanatu yeroo baay'ee maal seeta yeroo baay'ee jechamma Abbaa bedhanam yookaan beertanyaan kun inni Oromoo attack godhuun fayyadaman malee beertanyaa yookaan finxaaleeyyiin hamaan uummata Itoophiyaa keessa naannoo Amaaraa tan keessatti argamti jechuudha. Dubbii keenya irratti waraana kanaan immoo waatan abdii jedhu hin qabuani. Xiinxaloonni jiranillee mootummaa naannoo Amaaraa mootummaa federaalaa waraana Tigraay immoo waata jedhu hin jiru. Dhaadannoo gam lamaanii jiru irraa hoo kaatu immoo waraanni tuufa. Waraanni kun immoo miiliyoonota nyaata. Waraana qofa osoo hin taane bu'aa waraanaa kan ta'e beelli buqqaatiin namaa itti fufachuu diigamuun dhaabbilee barbadaa'uun qabeenya mootummaa ka uummataa ka qabeenya uumaa dabalatee itti fufaa naannoon Tigraay yoo xiqqaate godinaalee Amaaraa 3 Gondar kaabaa Walloo kaabaa fi Walloo kibbaa lafa isaanii dhuunfatanii godinaalee kanneen dhuunfatan jedhu lolaa jiranii lafa kanneen isaantu keessa jira isaan mootummaa bilisiginnaas humnooti Amaaraa achi keessa socho'uu hin danda'a. Kanarraa kaatee maal hubattaa lolli
dhaadannoo namichi kun caffee naannoo Amaaraa keessatti dubbataa jiru signaalii tokko waraana akka itti hin agarsiisa signaalii tokko garuu waraana kamuu mo'achuu hin danda'anii lafa Amaaraa illee taakku tokko deebisanii bilisa baasuu hin danda'a kana naa qabadhu maarkiit. Ani yeroo tokko tokko amma mootummaa haarammaa bilisiginaan hundeessee jira kana assaayimentiin akka durii caalaa illee itti baay'attee jechuudha. Kiraayisiin qiyaamaan isiin uummata ittiin fixu qiyaamaan isiin biyyattii ittiin fixu qiyaamaan isiin gaafa Afrikaa kanarra buusuuf deemtu qiyaama armaan dur buuti ji'oota 11 dur buutu kan waggaa 3 dur buuti dachaa ta'uu dandeetti jechuudha. Maal seetaa garee tanaa qaam isaan irra buddeen nyaateeraaf waan dabartu yookaan murni wardeeggar muree tokko waan dabartu uummata addunyaa irra beekee jira uummati biyya kamiyyuu irra beekee jira jechuudha. Gabaasota babba'uu jiraniin ammaan tana xiinxaltoota siyaasaa gaafa Afrikaa kun deemuu jiraniin finxaaleeyyiin Amaaratuun Oromoo waliin hadhan booda irratti waa'ee ilmaan Oromoo kan viidiyoo amaamtu gara nam nyaata san daawwachiifna adeemtiin seenne finxaaleeyyiin Amaaratuun gargaltee warrum waliin hadha turan ilmaan Oromoo fixa turte jechuudha. Waraan duraan sitee achi Tigreettadha yoo siin garaan ofir gargarte deebiftee rukutaa turte jeneraal waraana dabalatee ilmaan Oromoo achi tobbaasaa turte jechuudha. Ilmaan Oromoo tamurni bilisiginnaa oppidiyoo wayyaanee ijaarte taam Oromiyaa gooluu jirtu tun achitti argite ilmaan qulqulloota hedduu nyaatamee jechuudha. Kan qofaa miti amma gabaasa babba'uu jiraniin ka ganam kan xiinxaltooti gaafa Afrikaa kun dubbachuu jiraniin gareen faannoo milishaan shiftaan yeroo maan informal group wanni kun informal group jechuun garee mootummaan hin been tamaqa horattee mootummaa waliin hojjette jechuudha. Humna nageenyaa mootummaa taate kan hin hidhatin callifteetu maqawwee hidhattee kan yaatu jechuudha. Shifta magaal keessaa shiftaan faannoo sun ammaan tana eenyu walitti bu'uu jirti loltoota Eertiraatiin walaadha jiraachuu taa'ee gabaafama jira jechuudha. Maaliif walaadhuu jirti loltoota Eertiraatiin? Dhageetta laal warri finxaaleeyyiin warri sirnaaf tanyaa deebisu kunini very emotional emotionii hamaamtu keesseena waraanii waraan kaayoo qabu miti waraan cubbuu waraan daba waraan miskiinotuuf jalatti yookaan nam warra humni hin qabnuuf jalatti irra ejjetanii buluu kanaafuu waraan kan keessatti yoo Eertiraa waladhan warri gara qulqulluun qara warra gargara ture Isaayyaas gurguratee waraan Itoophiyaa keessatti dhumachuu jirtu loltoota Eertiraati jechuudha. Gareen finxaaleeyyiintu maal gooti ijoollee Oromoodha jirti ijoolleen Oromoo fedhii malee loluu jirti jechuudha. Garte ijoollee Eertiraallee ofirra kadhoofi taate Tigreeni obviously kutattee kaatee loluu jirti waraan kan waraanii mo'atamu eenyulleen kan mo'atu hin jiru Abiyyi Ahmad waraan hin dhaabu pirezidaantiin akkan dhufu dhaaduun isaa waraana lafa Tigreen nurra fudhatte hin deebifna Tigreen ammoo laftuun dabarsite kennitiini qiyama biraati garanaan ammoo waraanii bilisummaa Oromoo progress inni kibbaan jiddu galeessaa lixaan godhuu jirin beennaa jechuudha. Kanaaf bilisiginnaa mootummaa miti mootummaa haaraa guyyaa mootummaa haaraa argina bitta bar wayyaa warrun bar wayyaanee turetti jijjiiramee dhufennaan illee mootummaa jijjiiramaa siin hin jedhan ammaan tallee warri jijjiirama kaan jechuun riiformistii ta'ee oduu dhufee namichi kuni wanni aganyoo irraa adda isa godhu silaa nagaa labsuutu ture akka carraa ta'ee namichis deebi'ee dhaadataa jira. Kanaaf humnooti warra kanaan wal lolanis akkuma isaaniitti of qopheessuu itti fufanii kana gabaabsineetuma keessaa ba'an waa'een mootummaa naannoo Amaaraa intares kan godhe kanaaf jaarmiyaa gargaarsaa ka dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan hoogganan Maartin Griffiths nami jedhaman Tigraay keessatti beelli hammaataa akka jiru dubbatanii jiranii achirraa haasuufnamu. Maartin Griffiths kunini nam yeroo jalqabaatii fi naannoo Tigraay keessa beelti dhalachuullee mammarii nageen dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti bahee jalqab dubbatisa. Gargaarsi namoota Tigraay gubbaatti uummatii lakkoofsaan diqqan ta'in lakkoofsi olaanaan beelaan weerarama jiraachuu isaa irra dubbate uummata kan dhaqqabuuf dhiyoo tana akka addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kan mootummaan shoror keessa jedhutti yoo xiqqaate ijoolleen 150 garaachaan dhumachuu ragaa ba'ee jira. Kan qofaa miti gabaasii dhiyoo tana miidiyaaleen qabatanii gadi hin baanis ajansoo Associated Press faan qabatanii gadi hin baanis daa'imman hedduun sababa beelaatiin hospitaal Hadarfaa keessatti dhumachuu dubbatama. Mootummaan Itoophiyaa eegi maqalee baqatee gadi lakkiseen duub uummata Tigraay beelaaf saaxiluu jira jechuudha. Warri kun cufti gargaarsa barbaada. Kuni gabaasa Aljazeeraa irraa fudhannee namni amma ilaalaa jirtan kun Maartin Griffiths jechuun hoogganaa jaarmiyaa gargaarsa namoomaa ka United Nation Humanitarian Chief jedhanii isatu waa'ee Tigraay dubbatee akka inni jedhutti dubbiin kiraayisiin Itoophiyaa walumaa galatti godaannisa sammuu nutti taatee jirti. Daa'imti jalqaba irratti viidiyoo sana irratti ilaaltan daa'ima waggaa 14ti garuu kiiloogiraama 15 qofa ulfaata sababa beelaatiin jechuudha. Sababa waraanaatiin abbaasaa fi maatii isaa wajjin bakkee dhoksaa akka turan dubbata. Tigraay keessatti namooti 100,000 lakkaa'aman beela keessa akka jiran ka miliyoona lakkaa'aman immoo beelaaf saaxilamoo akka ta'an gabaasa yeroo garaagaraatti United Nation baaseen hubanneeti jirra.
wanni beela kanaa caalatti hammeessu maalidha? Tigraay keessatti dhaabbileen fayyaa diigamanii jiranii. Uummanni Tigraay waggaa darbeef guutumatti jechuu dandeessaa. Yeroo waraanni itti jalqabus yeroo oomishaa ture oomisha walitti qabachuu hin dandeenye. Ergasiis waraana keessa ture. Sababa kanaaf beelli ixaanu kan caalaa hammaatee uummata naannoo sanaa baay'ee miidhuu danda'a qofa osoo hin taane gaaga'ama hin jirre the worst humanitarian crisis, the worst hunger crisis jedhamanii beela isa hamaa addunyaa irratti argineen beeyni argaa jirra ka jedhu jaarmiyaan gargaarsa namoomaa kun jechuudha. Mee waraanni Tigraay kun akkuma yeroo jalqabaatii fi TPLF deebitee Maqalee qabattee loltoota mootummaa leeltee Maqalee qabattee mootummaan Abiyyi Ahmad baqatee gad ba'ee jechuudha. Mootummaan Abiyyi Ahmad baqatee sa'aatii gad deebisunti qondaaltota Abiyyi Ahmad ha Facebook irratti dubbiin irra babaafatti tokko uummata Tigraay. Uummata Tigraay block uummata Itoophiyaa irraa addaan baaftee beelaan saaxiluuf akka karoorfatu barreessee ture jechuudha. Ragaa guutuu qabna qondaalii mootummaa sun maqaa isaan dhoofnu garuu ragaa guutuu qabnu yeroo duwwaan Tigraay kayyoo nurra dubbannu ijoolleen fuul Facebook keenya kan jala dhuftee barreessi tokko hin jirti. Ijoolleen nu siyaasa hojjechuutti hin jiru siyaasa dalaguutti hin jiru gaazexeessummaa hojjechuu jira gaazexeessummaan hojjechuu jira gaazexeessummaa akkamitti gaazexeessummaa haqa hojjechuu jira gaazexeessummaa dhugaa hojjechuu jira gaazexeessummaa bor yoo duune Rabbiin itti gaafatama nuun tolchuun hojjechuu jira. Hawjoo hojjennuun uummata keenya bira kabaja argan hojii hojjechuu Rabbiillee bira kabaja argan. Abiyyi Ahmadii fi uummati TPLF fi uummati Oromoo akka uummataat akka sabaat akka namaat nuuf wal qixxe. Uummata Amaaraa dhibirran qab, uummati Tigree dhibirran qab, uummati Oromoo keenya jaalan. Gartee amma yeroo baay'ee gad baanee uummata Tigraay kana sagalee taanu namoonni gariin kawwaccaniin jirtan. Tokkoffaa siyaasan beektanii wacuu dandeettanii lamaffaa dhugaa sammuu dhugaa yaaddan warri hin qabne akkas jedhuu dandeettanii garuu dhugaa jirti san timna dhugaan jirti san timuu dandeenyu uummati Tigraay seenaa biyya Itoophiyaa keessatti not in Ethiopia in Africa uummata seenaa addunyaa keessatti itti faranjiin hojjete seenaa addunyaa keessatti badiin gochi sirni Abiyyi Ahmad sirni Biltsiginnaa uummata qulqullichirraan gahe gartee genocide gurguddoo Afrikaa keessatti taate Rwandaan genocide gartee ha uummati Ottoman Armeeniyaa farratti tolcheen wal bir qaban ilaaluu jiranii jechuudha. Kanaafuu maal tolche mootummaan Abiyyi Ahmad baqatee galee naani ceasefire dhaabee jira loltoota irra mootamte jennaan ceasefire suni dhaabuuf hin karoorfan uummati Tigraay Itoophiyaa irraa addaan kutee ibsa irra balleessee network irra balleessee gargaarsi namooma akka dhaqqabu tolchee beelaan jilbiifachiisaa using gartee humanitarian starvation as a war weapon mootummooti dadhaboon dikta huna mujii Isaayyaas Afwerqi uummata Eertiraa kan control tolchuuf uummata Eertiraa kan of jala bulchuuf uummata iyyumaan miidhee jechuudha. Kun istiraatejii Isaayyaas Afwerqi politika gaafa Afrikaa kan yoo dubbiftan Isaayyaas Afwerqi loltoota isaati birra gambaaseeti miindaan loltoota isaa $3 jetti $3 jechuun birri Itoophiyaa 100 geettu jechuudha. Loltooti tanaaf gaafas mooqa hata turte Itoophiyaa gaafdu disti hata turte barbaree hata turte Abrahaamin qabattaat gaafaan haadha bilbilanii imma disti si ergoo fa'icha turte loltoota Eertiraa jechuun beelatti akkas godhaa jechuudha. Abiyyi Ahmad advaayizariin isa guddaan Isaayyaas Afwerqi waan ta'eef uummata Tigraay kan gartee karaa kanaan jilbiifachiisuuf karoorsiisee jechuudha. Addunyaan ammoo dhugatan argite gargaarsa lakkoofsi hin qabne garuu uummata kana dhaqqabsiisuuf yaalte jechuudha. Gargaarsuun cufuutti fufan. Gargaarsi konkolaattonni gargaarsaa gara Tigraay deeman as deebi'aa akka hin jirre odeessaalee keenya innaa darbee irratti haasofnee jirra. Maartin Greenfield akka jedhanitti konkolaattota Tigraay galuu qaban guyyaatti konkolaattoti nyaata boba'aa fi gargaarsa namoota fe'an dhibbatu guyyaa tokkotti galuu qaba. Haga yoona ka galchaa jiru parsantii 10 caalanii jedhe parsantii 10 Tigraayiif kan qaqqabaa jiru. Walumaa galatti malnutrition hamaatu jira. Malnutrition jechuun nyaata madaalawaa dhabuu daa'imman haawwan maanguddooti uummati biyyattii walumaa galatti jechuudha. Wanni hunda caalaa hammeessaa jiru immoo dhaabbilee fayyaa keessatti daa'imman wallaansa argataa hin jiran. Haawwan ulfaa deeggarsa mana yaalaa argataa hin jiran. Dhaabbileen fayyaa kiliinikoonni buufataaleen fayyaa hospitaalonni diigamanii jiran. Kabira ammoo beelli amma Tigraay keessa jiru jedhama. Malnutrition global malnutrition level dhaan yoo laaltu nyaata madaalawaa dhabuun parsantii 22 caalee jira. Kun immoo seenaa baha Afrikaa keessatti malnutrition yookiin dhabiinsa nyaata madaalawaa bara 2012 Somaaliyaa keessatti Somaaliyaa famine gaafas mudateen walqixa jedha. Beelli maal miidha daa'imman eenyu miidha irra caalaa ka jedhu waa gabaabaa kaasee darbuu barbaade tokkoffaa haawwan ulfaa beela keessatti maal isaan mudachuu akka danda'u laal lammeessoo daa'imman laal arfeessoo haawwan hoosisan namoota dhibee guddaa qaban dhibee kanaafuu baay'ee kiroonik ta'eeti jira. Malnutritioniin immoo yookiin nyaata madaalawaa dhabuuni har'a qofa sin miidhu baay'ee
tokkoffaa dagaagina qaamarratti dhiibbaa mataasaa qaba. Dagaagina sammuu qaba. Daa'imman obesity qabaachuu danda'u. Qaamni isaanii garaan isaanii guddachuu danda'a, mataan isaanii guddachuu danda'a, guddinni isaanii qancaruu danda'a. Kuni generational impact qaba. Dhaloota baay'ee miidhuu danda'a by the way. Tigalee sanaaf dhiibbaan amma Tigraay irratti dhaqqabaa jiru dhiibbaa dhaloota tokko qofa miti itti fufa jechuudha. Kanaaf genocide kama. Genocide kana waan kana fagoo irra dubbadhu odeessaalee kan namni amma maatii hedduu qabna maatii hedduu horachuu dandeenya jirra odeessaalee kan nam baay'ee daawwata namoonni armaan dur nu laalta waan kan armaan dur dubbadde ture maal jedhan yeroo baay'ee namni xiqqaan namni sammuu xiqqaa tokko qabu gaaf bakka guddoo dhaqqabe addunyaa balleessaa yookaan addunyaa galaafataa jedhan. Nami mataan isa madooshaa nami mata madooshaa burrusa nami cufu musumaar itti fakkaataadha mata keessi tumuuf yaalaa jechuun hammaaliif mammaakse siin jedhseeta yeroo baay'ee mootummaan Abiyyi Ahmad kunini uummata Itoophiyaa sobuu waan barateef addunyaalee sobuuf yaalii gugurdaa godhe garuu war mata madooshaa suni jedhee waan yaaduu fi war mata burrisa waan ta'aniif sobii warraatiyyuu malka dabruu dhiisee jechuun yoo harde soban borganama qabamu. Yoo ammaan tan soban ambaanum tan harka qabamu jechuudha. Abiyyi Ahmad waan nun sobin hin qaba addunyaa tan gubbaate maal jedhee dubbate gaafa nana gargaarsi namooma hanu cumni hin jiru gargaarsi namooma guutuu gadhiisuu jirra konkolaataa 400 wayi dhaabbati mootummoota gamtoomanii kunin uummanni tiraan affeeriin warri kunin konkolaatota 400 Tigraay bobbaase konkolaatota sun muraasa malee hundi achi nafan konkolaataa 400 olee achitti hafe hin deebine konkolaatoti sun eessa dhaqan jennaan qondaaltota Itoophiyaa gadi ba'anii TPLF tukkaamtee waraanatti fayyadamuu jira jedhan BBC World News BBC Afrikaan gabaas investigation hojjetee dhaqqabee jechuudha konkolaata gabaas BBC Afrikaan sun hojjete hoogganaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun kalee Reuters gubbaatti deebee dubbatee jechuudha konkolaatoti yoo achi deeman tokkoffaa bobaa maguutatanii deeman maqaleen baanii midhaan sun jissanii deebuu fedhan bobaa waan hin jirreef achumatti hafu lamaffaa qarshii harma kennaniif maqalee iyyuu baan baankii waan hin hojjanneef socho'uu hin danda'an sadaffaa neetwoorkii waan hin jirreef namaa wal arguu hin danda'an afuraffaa yoo karaa qaxxaamuruuf deeman affaarfaa keessatti amaarfaa keessatti konkolaachistootni sab Tigree ta'an gargaarsa namooma erguuf deeman ijjeefamuu hidhamuu jiran soda sunti miidhaa uume blookeejii gargaarsa starvation as a weapon of war warri itti fayyadamuu jiru mootummaa Itoophiyaa waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa rakkotan furuu danda'a jedhanii jalsararanii Abiyyi Ahmad irratti itti himuu jiran Abiyyi maal jedhee deebise waan kan furuuf rakkotan furuuf keellaa torbirra lamatti hirribnee jedhan keella torbirra lama yoo yurri sanka taate nama ganga maaliif garaachaan dhumaa jechuudha Abiyyi Ahmad dhuga isa dhonsuuf hin deemnu kijjiba kana kan yoo nu amma isir qabanne waliin kijjin rabbiin nu gaafata daa'im keenyatti itti gaafatam kanaafuu qiyaamaa biltsiginnaan uummata Itoophiyaa buusuu jirtu uummata Tigraay buusuu jirtu kan fakkaataa itti fufaa jechuudha mootummaa raa hundeessitii miti mootummaan aaraan hundaa munni hattuu kun agan caala biyyi gooluuf deemedha tooppikii kallee haa cumne. Wamaraafuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waraanni dhaabbatee namooti akka guddaa dalagan itti gaafatamummaa akka fudhatan Itoophiyaa keessatti nagaan akka bu'u waamicha gochaa jiran daayireektar yookiin chiifiin ammaa kuni gara ajandaa keenya xumuraatti dabarraa ajandaa keenya xumuraas kanuma kaaba Itoophiyaati kaaba Itoophiyaa keessatti waraana deemaa jiruun ijoolleen Oromoo akka irra deddeebiin himaa turre gatii gurguddaa kaffalaa jiranii sana keessaa ka jalqabaa viidiyoo milishaa Oromiyaa keessaa deeme tokko fudhanneeti walitti deebine. Ani kan inni dhufee godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Yoorraayyuu kan inni Oromiyaa milishaa Oromiyaati. Aayirootti dhufne akkaataa kamiin akka dhufne dhaqxanii ji'a 3 leenjii galtanii leenjitaniitiyyuu meeshaa hidhattanii galtuu nuun jedheetu kan inni nu fidee dhufe. Ala dhufnee bulbulaa geenye jennu garuu bifti isaa jijjiirratee achi as gara Affaaritti nu ergan. Gara Affaariin eega dhufne booddee dhaqnee meeshaa fudhannee gara sanatti waraana galle. Waraanni jalqabee sana booddee saatii galgala saatii tokko kaasnee hanga saatii lamaatti eega waraana jalqabne booda sana booddee dhiisnee nuti waraanaaf hin dhufne waan ta'eedhaaf hin barbaannu jennee achi deebine gara Oromiyaatti faana keenya. Sana booddee makiinaa nu fidanii gara Awwaash Bishoollaatti deebine Awwaash Bishoollaadhaa immoo Oromiyaa dhumti namoota ergee sana booddee humnaan eessatti deebitee galtaa garamitti deebitee galuudhaaf biyyaa sarbamti nuun jedhee aangoo isaatiin fedhii keenya tuun taane humnaan nu qabee gara kanatti acheessu nu deebisee nu fuudhee dhufe. Sana booddee akka galleen achii baaneen immoo ammas immoo nuyitu milishaa Oromiyaati malee waraana keessa galuu hin dandeenye jennaan dhaqxanii itti dabalamtu eessatti galte jedhee dullaadhaan gara kanatti acheessu nu fide gara waraanaatti dabalamne.
kaffaltiin nu godhame hin jiru nuyitu maatii keenya baatii rakkataadha dhiisnee dhufne achi deebineetu galla gara maatii keenyaatti jenna eessa dhaqxa biyya sarbame dhiiste jedhee gara sanatti achi nu deebise amma kana an booda kanaan gaafa guyyaa afurii booda kanarraan kan rukutame tun fiigee baqachaa jiru booda kanarraa rukutame naayidhaan jedhee namni garagalee illee naayidhee hin jiru akka kanatti qabadhee tan fiigee ammas nan kufee eegan kufee booddee achi ka'ee tan fiigee tan namni illee garagalee nan ilaalle isa du'e illee namni garagalee hin ilaalle achitti dhiisanii deeman anis eegan kufee kana booddee eegan kufee namni nan qabu jedhee tan tiradhee tan mucaa durbaati kan na fuutee baatee gara mana kimeetti na fide mana kimeetti na geessanii ka'anii mana jalatti na gatanii reezaan tokko kan mucaa iloo abbaa boor naa wajjiniin na bukkee ciisee jira mana kimeetti si geessinee kan biraasii yaalchisne eeganaan jedhanii makiinaa na buusanii booddee makiinaa jaraa na fuudhanii na buusanii sanallee makiinaan sun waashaa gale makiinaa kanarra warri makiinaa kana wajjiniin yaabbannee dhufne makiinaa keessaa bu'anii anaaf dubara lama duwwaatu iddoo sana irratti hafne dubarri sun anaa wajjiniin achi keessaa baate sana booda makiinaan sun waashaa bu'ee akka nu du'a lammataa duunullee du'a lammataa duudhaaf waashaa gahe makiinaa sana waashaa galchee shufeeriin jira nuyitu gara sanatti deebinee jarrumti kan keessan immoo tigiroon jarrumti sila tigireedha jennee diina keenya jennee baqannee deemaa jiru sun na qabanii gara olla fidanii gara mandiraatti olla fidanii qoricha naa kennanii kanin sila qoricha argan qoricha illee liqimsee wanta keessaa wanti natti dhaga'amee jiru tokko inni sila nuti diina keenya jen isa jarri illee reesaa jarri gatanii deeman illee reesaa illee na bukkeetti awwaalamaa ture ija kootiin hin argine. Madaan koo yeroo yerootti naa miiccamaa jira madaan koo yeroo yerootti naa intinaa jechaa jira waan ta'eef galata waaqayyoo waan tokko waan hin ta'in qabu hin duune akka waan tokko illee booddeetti illee du'eera jedhee illee akka yaadofne nagaan qabaanii jedhee tammaatii kuuf nagaadhaama. Haasaan isaanis afaan Oromoo waan ta'eef waan ijoollee kanaa waan baay'ee irraa haasofnu hin qabnu namni kun milishaadha godina Iluu Baaboor aanaa Yaayyoo keessaa gara waraanaatti ergamee milishaa ganda keessaa meeshaa fudhachuu deemtan jedhanii gara giddugala leenjii waraanaa bulbulaa geessanii bulbulaarraa gara Affaar deemanii Affaaritti lolanii ofirra deebi'uu qabna jennaan gara Awaash Bishoollaa dhufee Bishoollaarraa immoo akkamitti biyya weeraramtee as teessu jedhanii deebisanii achitti immoo rukutamee humnoota kana harka bu'ee amma Tigraay keessatti akkanatti jira isa fakkaatan hedduudha jechuudha milishaa mucaan kun. Yaa cubbuu ijoollee Oromoo irra qabdee baay'ee gara nu yaati yoo argine callimnee dabru mannu tulfaatu malee waan kana ajanda goone guddoo irraa isaa turre waraana kun jalqabe mootummaan Abiyyi Ahmad Maqalee baqatee ba'ee Itoophiyaa duultan Itoophiyaan badde arroo jedhee gandi kee deeme yoo inni uummata sossobuu jalqabu dhuga jirtetti waraanni kun Oromoo ni ilaallatu waraarristii waraan sirni tortoraa cubbuu uummata Oromoo irratti hojjechuu jirtisuuf godhamu waan taateef in hirmaatina jenne turre milishoota achi kee jiran illee duralleen uluun mootummaa kanaati taatus aduutti nimin milishaa dabalatee jechuudha namoota hedduun warra akkana garana nyaatu qubin qabanii miskiina faaniitu machi geessanii ilmaan Oromoo akka waraanaaf saaxilanii jechuudha waraan mo'achuu hin dandeenyetti Abiyyi Ahmad barcuma ofiitiin fachuuf murnootii finxaalayii Amaaraa immoo kabaj Minilikii fi Haile Sillaasee fa mootummoota isaanii sun deebisuuf uummata biyyattii gaaga'uu jiranii ilmaan Oromoo kan kee jiran viidiyoo dabalataa illee qabna biraam sa'aatii qabnu waliin. Itti fufi. Maqaan kiyya Asir Lagaa Ibsaa isaanii yoo Umar Injama dhalata aanaa Daaroo Labuu Godina Harargee Lixaa aanaa Machaaraa Araddaa Jilboodhaan jama. Kan itti qabame guyyaa sanii guyyaa 19tiin qabame mana waraanaa keessatti galee 25ffaa Kifileetooriidhaan keessaan hojjedha. Warra keenyan haadha abbaa kiyyaan warri TV ilaaltan reediyoo dhaggeeffattan alaagaan qaba lubbuun na keessa ni jirti hin duune nin jira lubbuudhaani booyyamurra jira booyyamni qabamneerra Maqaleedhaan jira. Gaafa rabbiin jee gan nudisanis abdii ni qabna gaaf tokko gan lakkifamnaa gaafa gan lakkifamnaa silkii isiniif hin dawwala miilachirraa kan kaasne namni gamanaan deebi'a gamasiin deebi'a naannoo teessaniif hin dandeessanii achirraas immoo waraana biyyaatiin ta'an akkasiin ta'an kun akka isin gurra isin iyyaane maaliif ayyoon fedhe nama kaduu ol kadu'e ol kajiru gadiin jira jiru maaliif haan fedhu maaliif ana jireessa fedhe mootummaanis himbasu sin wata ko ni sin taun juru wanni na finten sin finta waras burus wan santeef dam sin sin dam wan ibsana rajudune nin jira khajuru gat khadu yolin jira jirenya kasi kasi wan juru jecha
waan gootan hin qabdan achitaa dalaga biriddaan kan ni beeytana kaara akka kiyyaas santu asin nagariibse lubbuun nabaate lubbuun ba'uun waan takka carraa tokko jechuudhaaf yeroo kaniin har'aan dhaamsa kana isiniif dabarsuudhaaf yaalii kaniin godhee jira. Akka miilachirraa kan kaasne namni gamanaan deebi'a gamasiin deebi'a naannoo teessaniif saniifuu niin jira lubbuudhaan naajaa warra kiyyaan ta'etuun qabaa galatooma. Kun immoo miseensa waraanaati Harargee aanaa Daaroo Labuurraa garas deeme jiruun nuti keessa jirru du'aa ol jireenyaa gadi dargaggoonni Oromiyaa waraana kanaaf jecha miilan kaasinaa jedhee ummati jajaa godhu waan kana madaalli kamuun kenninu nuyi dhaggeeffadhaa waan ijoollee tanaa waan dubbattoo jiraachuu yaa viidiyoon nu dhaqqabdu nu am saampilii keessa argina fakkeenyaaf Iluu Abbaa Booraa Harargeen keessa argin malee viidiyoo kumaatamat guyyaan haqabaman hacarra argatan viidiyoon nu bira arguu jiru viidiyoo isaan nu bira argan kan cobsi laaftuu dhiyeessuu dandeenya saampil maal jedhan gorsi ha gorsi kan kedit maal jedhan makaraanuun gorsitii jedhan warra kan cofa gorsi nu agbeen nagdandeen ag siyaasa warra kana tuban yoo biyyiti sila dhugumaan biyyiti Itoophiyaa dhamtu weeraramti yoo diinii ala dhufe Itoophiyaa miidh yoo fedhiin uummata keenya fedhiin saaf keenya tuqamti taat nu waraan kan irratti wanni dhoorruuf hin jirtu fi yuuduu dandeenya waraan kaayoo hin qabne waraan gatii hin qabne jennaani baandaa maanii ede olola oofuu jalqabanii dhuga taate baatti walumaan daawwanna waraani kun ammallee kan qab borillee kan qab prediction waraani kun akkuma jalqabeen wanni keenya kennee miti prediction nu goonsu maal tanqati coofti ta'uu jirti ammallee taati viidiyoo taanu ka dabarru Zannabuu Firrisaan jedhama waraana 12ffaarraa 12ኛ ክፍለ ጦር ነው kan inni itti qabame Walloo keessa Qobboo iddoo jedhamudha guyyaan qabame gaafa guyyaa 16dha kan mucaa mattuudha Oromiyaa kilil lixaa kan hin dhufe aanaa Algeessaachi ganda Gudayyaa haadha koo Warqituu Kumsaa obboleessa koo Gabayyoo Firrisaa akkasumas obboleeyyan koo afaan hundaaf nagaan jira nanillee nagaan jira akkasinitti dhaga'amne an nagaadha guyyaa gaafa Waaqayyo jedhamoo nan dhufa amma wal arginutti waan tokko induutee jettaniin yaadinaan yaadda'inaa haalli keessa jirru baay'ee ulfaataadha baay'ee cimaadha kan keessa jirru guyyaa amma Waaqayyo nu baasutti rakkinan qabu hin dabarsinaan kanaan dura iddoo Amaaraan biyyaalii Qobboo yeroo turre baanee maatii keenya biroo galuufillee mokkorree turre mindaa keenya akka furanneen ingalla maatii keenya tannaan ajjeefamuu namni badee galu minaamin jedhamaa ture erga akkas jedhamee utuu badee kan deemu akaraatti utuu ajjeefamaa jiru nuyi itti dhiisnee utuu waraana kana gaafa waraanni kun ka'u waraana kana galleerra yoo nu jeemne biyyaalii Amaaraan nu ajjeesa yoo afnee waraanni baay'ee humnaa ol nu ta'eera amaraari gaariin hin jiru kanaafiyyuu Amaaraa lijooliin yeroo nu gati utuu nu deemnee maatii keenya utuu galuu yoo nu qaban nu ajjeesu waan ta'eef jennee utuu teenyu balaa kanarra baay'ee balaa daggaa cimaarra buuneerra rakkinni guddaan Amaaraa lijoolii biras jira rakkina kan keenya duwwaa miti kan isaanii ofii isaanii daarii isaaniirra jiru nu daarii namaaf jenneetu asitti maatii keenya irraa akkan galleen asitti nu ittisanii nu qabanii miidhaa guddaa nurraan ga'anii kanaaf kanaan booda namni gowwoomu tokkoyyuu hin jiru akka ijoollee Oromootti ijoollee obboleettiyyeen kollee kan hin gorsu wanti isaaniif fakkeenyummaa ta'e isaaniif himu kanaan booda firri hin jiru firri tokkoyyuu hin jiru fira wanti jettee dubbistu namni tokko hin jiru namni hundumtuu karaatti nama qabatee kan nama miidhu duwwaadha. Mucayyoon tun immoo mattuurraa ka waraana Itoophiyaa keessa waraana kanarratti hirmaatte dhalattuu Algeessaachiiti godina Iluu Abbaa Booraati bakki ishiin irraa booji'amte Qobboo jedhan naannoo Amaaraa keessa akka ishiin himtutti lafa sana keessatti Oromoon fira tokkollee akka hin qabne gaafa waraana kana keessa jirru fuulduraan uummata Tigraay ni waraanu gaafa ofirra deebinu dhiibbaan jiraatee rakkoon hooggansaa jireetti rakkoon amaraarii jireetti afaan mashiin fayyadamte kanan fayyadama sanaaf duubaan humni Amaaraa nu waraana fuulduraan humni Tigraay nu waraana haala akkasa maaliif humnoonni Amaaraa lafsan keessatti lafti kan isaaniiti dimbarii Amaaraa tiksuuf deemte
kanaaf abbaa kumattuun qabdu. Tanaaf jenne jechuun ragaan akkana kun gad ba'ee dubbatamuun ragaan akkana kun dhagaamuuni warri carraan kun mudate warra achi deeme haaniin du'anii haan TV Tigiraa irratti agartuu jenne dubbanne turre hedduu isaanii ammallee arguuf jirtan haa qabamtanii lubbuun haftan yaa maatii teessanoo jiraattan maatii namirra dhalate ilmi nama cuftinuu nam dibaa maatii teessanoo jiraattan oliin sunuma warri ammoo ammallee Itoophiyaatti sitanii deemtan kanarra barachuu dandeettan jenne yaadna yoo Itoophiyaatti sita deemte atiin waraan keessatti waraan jechuun tapha kubbaa miilaati yookaan geemii lubbuu gaafatu. Tapha keessatti yeroo tokko mo'atamte miidhamte duuba deebi'uu waan jiraati. Yoo duuba deebiftu humniti wayii si dabalamte si gargaarte si waliin loltu moo ma duuba deebitanii duuba si dha'uun duraammoo si waraanu jechuun ilmaan nama akka qoraanii saawundishii godhanii ilmaan Oromoo bobeessanii itti fayyadamuu jiranii jechuudha. Bilxiginnaani barcuma ofiitiif isaan fixuu jirti. Gareen Amaaraa ristuufiitiif diinummaa jaarraa hedduuf abbootiin isii Oromoo irra qabduuf isaan fixuu jirti. Waraana akkana kana hiikkaan qabu hin deeminaan dhuminaa jechaa isaanii jechaa turre cufaafuu wanni daawwachuu jiru waan kan fakkaata. Viidiyoon gariin garas nyaatti. Viidiyoo dhumaa daawwanneetinneef goolabna guyyaa. An naannoo dhaloonni koo Oromiyaadha. Oromiyaa godina Buunoo Beddellee aanaa Beddellee ganda duwwaa tokkooti. Akkasumas maatii koo kan taatan aanaa Beddellee kan jirtan hundaaf handuun lubbuudhaan jira. Kanaaf iyyuu uummata koo yaaduu hin qabdanu lubbuudhaan jira kan na bukkeedhaa baay'ee du'anis jiru. Milishoonni naannoo Amaaraa kan ta'an baay'ee baqataa turan jechuudha. Lolichi waan cimaa tureef deebi'ee immoo lolli warri hidhattoonni warri Tigraay baay'inaan gaafa mo'atan hidhataan naannoo Amaaraa kan humni addaa kan jiras hundumti jirayyuu gara boodaatti baqataa turan jechuudha. Kunis nama Ilubaaboor Beddelleeti akka inni jedhutti waraana kana keessatti humnoonni Amaaraa milishaan Amaaraa hin baqataadha ofirra deebi'aadha. Ijoollee kibbaatii fi ijoollee Oromooti kan waraana kana fuuldura deemee lolaa jiru jechuudha. Akka mucawwan kaafte immoo rakkoon hooggansaa jira waraana kana keessa. Kabiraa immoo humnoonni Amaaraa kun waraana lafa isaaniitiif loluuf diina akkamitti taatee itti gaafatummaan hin jiru fakkeenya bulchiinsa Abiy Ahmed keessa humnoonni Amaaraa wataadara Itoophiyaa yoo waraanan kan lafa isaaniitiif lolu at least jechuun yoo kooziin kun koozii Amaaraa ta'e si waliin dhaabatuu qaba akka diinatti si lakkaa'uu qabu. Kanaaf akka shankooraatti sitti fayyadamu jechuudha. Yoo waraantee mo'atte isaantu harka dha'ee geeraree akka mo'atanitti televezyiinii irratti gadi ba'ee dubbata. Gaafa mo'atamtu immoo sira shan jechuudha. Ana waan kanaan waan dura dubbadde ture nami dhaaduu baay'atu baqallaga sun baay'ata. Fokkaariin ati agartu kun cufti Mangistuu Hayilamaariyaam nama gisa dhaadatiin jira addunyaa gubbaatti. Daminnaarraa caalleen dirraashinnaa xafaalleen agarutaan hin baxabbixaalleen gadal hin kattaachuwaalleen jedhe qawween jalqaba baatee Tigreen Maqalee Finfinnee dhiyaannaan wanni seene Zimbabwe seene. Murni Abiy Ahmed kun gaaf lola gaaf daboo gaaf wayyaanee nam fixi sagalee murna Abiy Ahmed kan eenyu dhageetti nam takka qabsoo Oromoo keessatti hirmaate. Amma qabsoon obbaatee naani warri bita qabsoo Oromoo keessatti hirmaate Baqqalee Garbaa fa'a agamma manidhaa jiru. Gannadduuf yeroo sagalee dhame. Daganee xaafaa fa'a bitta agamma manidhaa keessa rakkachuu jiru bitta. Hammaan tan gadi ba'ee rakkanne gaargallee uummata kee waliin qabsoofne wayyaanee aaneedhu maal jedhan daafanaan lola keessatti hin du'u galee oduun du'aa jedhan. Warri finxaalayyiin Amaaraa kun cufti hedduun isii daafantoota ilmaan Oromoo bobeessuu jirti carraan ilmaan Oromoo kee jiran kan fakkaataa hin Abiraam. Wamaraafuu mootummaan naannoo Amaaraa har'a hundaa'ellee waraanni akka itti fufu lafa Amaaraa bilisa baasuudhaaf akka loluuf malanii pireezidaantii haaraan dubbatee jira waraanni itti fufaa ijoolleen Oromoo warri kibbaa kana beekaatuma itti seenaa warri loluu feetan jennaa. Ayya saatiin kee yaa'uu dhumatte odeessaaleen kan ka guyyaadhaa kanaaf jaalle kiyya Abiraam Birruu waliin taane sana qopheessin kan fakkaatu ture waan nu daawwattaniif galata qabdu irreechi horaa Finfinnee akkasumas horaa Harsaadii kabar 2021 namooti miiliyoon 15 yaga 20 dhiyaatan irratti hirmaatan jedhamuun eeggamu jalqabuu fi yookaan ayyaaneffatamuu fi guyyoota lam qofatti hafe ayyaanii horaa Finfinnee guyyaa Sanbata ayyaanii horaa Harsaadii ammoo guyyaa Dilbata kabajamuuf jira Oromoon kutaalee akka jirtan bakka akka kaate